Okay, Farshoo fi jimaa. Lamaan saayyuu keessan jiru garuu Farshoo wayya. Caalaa Bultumee. Takka. Kadir Martuu. Lama. Leencoo Gammachuu. Sadii. Dinqisaa Dabalaa. Yoo raftuu halkan keessa laayikiin yoo inni meeqagee view meeqagee jettee kaatee ilaaltee ni beekta. Eddan rafee argeen beeku garuu eddan post godhee nan ilaala. Eddan rafee garuu hirriba koorraa ka'ee argeen beeku. Oo raftee kaatee ilaaltee hin beektu. Hin beeku. Okay. Uffata haaraa TikTok dalaguuf jecha bitatee hin goone. Walliftuu jaalallee walliftuu qabattee ni beekta. Hin beeku. Hin beektu. Gaafii jaalalaa gaafatamtee diddee ni beekta. Akkas. Okay. Gaafii jaalalaa gaafattee noo jaamtee didamtee boochee ni beekta. Yani to be honest, in ulfaatu amma rachu didu. Emo lucky. Are lucky ani baay'ee gaafadha ifa manaa yeroo baay'ee. Hawaasni jaalala siif qabaniin akkanatti onnee siif ergu jiranii mee yeroo takka salaamtaa naaf dee'inii naan galatoonfadhu. Akkam jirtu nagaa keessanii waan raachuu keessanii mucaa keessan isa sin baay'ee jaallattan tiriidantii keessan mucaa keessan isa sin dammaafannaniin guddistan mucaa keessan isa ijoollee keessan hundarraa caalchistanii jaallattan sana jechuudha raachuu keessan dhufeera baga gammaddan. Dhageessanii jirtan dammaa fi dhadhaan guddistaniitu isiniin dhufe. Sogaa sagantaa teenya jalqabuuf deemnaa mee istaandiin kun naa dhaabbachuu dide. Okay, naa dhaabbatee. Okay. Tore gamanummaan gara sagantaatti achi dabalaa. Galatooma amti keessanuu mee nama dhibba irratti ni jalqabna sagantaa. Okay, nama dhibba taatanii asumaanuu namni raachuu follow hin godhin follow akkanaa gootaniin isin gaafadhaa. Abbaan girrii dhufee jira. Gama sagantaa keenyatti deemna. Duraan dursee yeroo tante aarsaa gootee gaa akka Itoophiyaatti sa'aan tun silaa sa'aa hirribaatii sagantaa teenya kabajee asirratti nuuf argamuu feetiif maqaa hordoftoota kiyyaatiin hedduu galatoomi isin jaa baga nagaan dhufte. Baga nagaan eegdan isin faana yeroo dabarsuun waan gaarii. Anillee gammadeera. Tole. Ulfaadhu mee durarratti gara gaafiif deebii seenuun duratti raachuu of ibsimee raachuun eenyu eessa dhalatee ammaan tana eessa jiraata maqaa kan kee guutuu wajjin. Yaa raachuun keessan raachuu tasfaa'ee jedhamti. Amboo mucaa Ambooti. Sagalee xiqqoo nu fuudhu sagalee. Raachuun keessan tiriidantiin keessan yaa na beektu hundumti keessa na beektu. Girriin keessan mucaa Ambooti. Qeerroo Ambooti. Amboo keessatti dhalattee aspaaltii irratti dhalattee Amboo aspaaltii irratti guddattee jechuudha tiriidantiin keessan. Tole amma eessa jiraata tiriidantiin keessan? Amma tiriidantiin keessan magaala gudditti handhuura Oromiyaa qe'ee tufaamunaa bakka wal argaa Oromoo Finfinnee keessatti qabsaa jira jechuudha. Asaan busaa nyaachaa qabsaa jechuudha Finfinnee keessatti. Yeroo takkamee noof kolcha istaandii kanaan jabeeffadhaa. Garmaa mutoon. Okay, me. Laayitiin garuu sirriidhaa kan goo sirriitti sitti mul'ata? Yaa, naaf ni mul'ata. Anumatu gurraacha eeqaante. Tole, ulfaadhu jennaan raachuun barataadha moo barsiisaa moo qotee bulaa moo daldalaadha? Raachuun እንግዲህ raachuun keessan waan baay'ee ta'ee darbite. Ijoollummaa isheetti fiilmii Hindeellee turgomaa turte turgumaan hojjechaa turte. Fiilmii Hindeellee afaan Hindeellee dandeessee jechuudha raachuun keessan. Fiilmii Hindeellee turgomaa Shaaruk Karan Raajaa Raanii naamun jechaa guddatte. Raachuun keessan mana baankiillee ni hojjetti. Amboo Yuunivarsiitii keessatti assistant lecturer turte. Raachuun keessan reediyoo irratti illee Itiyoo FM
107.8 irratti illee hostii turte. Rachuun keessan baala buzuu moyaadha. Amma garuu rachuun keessan TikTok irratti girrii uumaa jirti jechuudha ammaaf. Waa. Ukkati idile kan osoo qabdu anka ammaa dhokachuu kan kee baay'ee nagarramee jira. Namni baay'ee baay'ee silane waa'ee koo namni baay'ee isa masarataዊ የግንዛቤ ጥረት jedhan sana qaba. Namni baay'ee nan beeku baay'ee sabni koo nan hubanne. Wow. Oromoo girrii dhiisaa nama akkanaa qabaachuun keenya hedduu gammachuu guddaa nuuf dhagahamuu qabdi. Raachuuf onnee Afrikaaf ammallee irra deebi'aati. Tole mee galatoomii sinjaa meegaa filmii akka hiikaa turte nuuf himtee ture. Mee afaan hindiitiin jecha tokko yookiin osoo si jaaladhuu na dhiistee deemtaa jeeti afaan Oromootti nu hiiki. Okay. Afaan hindiitiin waan barbaadde jeeti afaan Oromoon jecha barbaadde fayyadame. मैं तो तुमको प्यार करता हूँ क्यों तुम मुझे छोड़ गया मान जेचू अनु बाये सी जाल तमाफ नदीस्ते देमते चू जिरेन्या कोफान आता काबू फंकाना सिलिप्ती क्या हुआ होता है कुछ नहीं क्या हुआ जेचून मान तू ताये चू कुछ नहीं जेचूनी मो ओमामी तेचू हाय ये सब बरते वाले हिंदी में नहीं अजायब है कब फिल्मी वीडियो को तो कॉर्नर की नहीं इंगड वीडियो को टिकटॉक की रत्ती गति से तो काफान इंडियरो ना सो वीडियो रत्ती गति से तुरी ओके अफान हिंदी आसो इसे हाँ या अक्कड़ जरा गिर्री अफान हिंदी से लिखी दंडया मैं खरा गाफी इत्यानु तिदेम मैं rachu jechuun maal jechuudha maqaa dhalootaati moo guyyaa keessaa si baafame maqaa dhalootaati raachee jedhee kan naa baase abbaa kooti baay'ee maqaa kootiin kolfuun hin danda'amu maal akka ta'e yeroon isinitti himu rachu jechuun like raach abbaan koo baay'ee na jaallata turenna kolfuun hin danda'amu jedheera sitti beera kolfuun hin danda'amu abbaan koo baay'ee na jaallata ture yaaddeessaa jedhama tasaayinis maqaa isaati abbaan koo baay'ee na jaallata ture na ijoollummaa kootti akkas na qabatee yeroo baay'ee harka isaarraa gad nan buusunna like yeroo jalqabaaf yeroo na qabateetti akkan dhaladhee baay'ee sin turrenna ija koo akkas ija koo blink yeroo godhu akkas na qabeetu Malu shinu racha fakkaate achumaan yeroo baay'ee racha kunaan jedhanna kanumaanan racha jedhamee jechuudha. Kolfuun hin danda'amu jedheera. Warri manaa qobliidhaan hin danda'amu caljaatiif isa gasaa. Tole egaa galatoomi maqaa raachuu dhageessanii jirtan maalirraa akka raachuun moggaafamuu danda'e. Khara gaafi itti aanutti dabarra. Mee raachuun amala akkam qaba? Mee waa'ee keetirraa amala keetirraa nuuf himu. Ammaal irratti garli fireen amalli raachuudha fakkeenyaaf nama aarumoo nama walii galu walumaa galatti jechuudha amalli isaadha. Raachuun kokolfitu namaati. Nama faana baay'ee walii galuuf baay'ee natti hin fudhatu jechuudha. Nama faana baay'ee dafin wali gala taphachuu kolfuu nan jaaladha jechuudha yeroo baay'ee namti ittiin kun yoomuu magadditi naman jedhamudha jechuudha yeroo baay'ee kolfuudhaan taphachuudhaan dabarsa tomorrow is not promising jedhee namananna namni har'a kolfuu har'a gammadu har'a jiraachuudha qaba jedhee namana jechuudha raachuun nama akkasiiti tiriidantiin nama akkasiiti jechuudha waan ajaa'ibaati. Tole mee raachuun walumaa galatti dandeettiin tante garee ati itti dhiyaattu gama koomadiiti kanaan alatti hojiilee tante nu himtee jirta. Artii keessaa dandeettiin tante maal faadha gama artii keessatti? Artii irratti fedhii sirbuu nan qaba garuu dandeettii qabu sirbuu irratti. Fedhii ni qabdaa dandeettiin qabdu?
Sirburratti dandeettiin qabu garuu paashinii fedhii guddaan qaba jechuudha. Artiif raachuun almost differentiidhaan raachuun artiif dhalatte jechuun ni danda'ama jechuudha. Artii baay'een jaalladha ijoollummaa koo kaasee barreeffama tokko illee na yaalan ture kanaan dura Amaariffaan. Kitaaba baasuuf illee Amaariffaan jalqabeen ture isa Libboolleed jedhan sana jechuudha. Naa dandeettii barreessuu nan qabaa. Aktiin illee gaariidha akkuma na yayyaala. Mooroof immoo gara koomedii kana. Wow. Artii sanan jira jechuudha. Wow. Ulfaadhu jennaan. Okay. Mee raachuun waan sadii waan jiruu ta'e keessatti dhabuu hin dandeenye nuuf himi waan sadii. Tokko waaqayyoon dhabuun fedhu. Yeroo hundaa I wanna make sure waaqayyo faana hariiroo gaarii yookaan immoo hariiroo sirrii ta'e akka qabu waaqayyo faana. Lama gammachuu koo yookiin immoo kolfa koo dhabuun barbaadu. Sadiirratti otoo maallaqa dhabuu baadhe. Maallaqa yoo dhabuu baadhe? Yoo dhabuu baadhe. Okay, galatoon. Waan jiruu ta'e keessatti arguu hin jaalanne takka nuuf himi. Nama na sobuun jaalatu. Nama sobuun jaalatu. Nama na sobuun jaalatu. Ulfaadhu. Okay, galatoomiin siin jaa raachuun haadha manaa yookiin jaalallee ni qaba. Raachuun haadha manaa qaba ture. Ture. Okay, ni qaba ture. Ammas dubartoonni baay'ee taftaffechuu ni dandeessu jechuudha. Kana. Okay. Isiniif galee jira wanni raachuun isinillee gabaabdumatti tole mee kara gaafii itti aantutti dabarraa. Raachu gaafileen tun waan lama keessaa takka filadhuu jetti lama keessaa takka filattu. Okay, waan lama keessaa takka filadhu jaa namaa fi maallaqa filattu. Nam. Re'ee fi hoolaa keessaa kan filattu. Hoolaa. Maaliif? Hoolaan gowwaadha akkuma kun. Miskiin. Okay. Sagaleen keenya jira. Okay. Yaa, nuti godhe. Okay, hoolaa jaalattaa. Kubbaa miilaatii fi kubbaa harkaa kam jaalatta? Kubbaa miilaa. Kubbaa miilaa. Diraamaa laalu moo diraamaa hojjechuu jaalatta? Hojjechuu. Waan baay'ee irratti baay'ee hojjechuun jaalladha. Okay, hojjechuu jaalatta. Ilaaluu malee. Aayaa. Daabboo shaayii nyaachuu fi daabboo fuulii nyaachuu kam filatta? Daabboo shaayii. Daabboo shaayii. Garuu daabboo shaayii. Marqaa fi biddeena kam jaalatta? Biddeen. Finfinnee fi Adaamaa? Finfinnee. Ogguu duraatiin siimee waan lama keessaa takka qofa filachuu dandeessa. Meeskii mangeetii fi qananii indaalaa. Lamaan isaanii. Tokko filachuu dandeessa. Hanga ammaa tokko filachuu jirtas. Nanas taqqooriin biroo. Girrii dhiisi. Lamaan isaanii hiriyaa kooti na ajjeesiste. Gaafiin lama keessaa takka filadhu jetti. Meeskii fi qananii keessaa takka. Foon haadha koo naqali. Ani maqaa lamaan isaanii natti hin tolan. Lamaan isaanii natti hin tolan. Zinatti hin tolan lamaan isaanii. Okay. Naawolii fi miskiyaas. Ara Yesuus. Maal taatee kolfaa? Beekaadha. Kanatti qophoofteetu baay'isee. Beekaadha. Lamaan isaanii natti hin tolan. Maal jechuudha dhiis gaafa kanaa takka keessaa filadhu. Ara foon haadha koon filadhu. Foon haadha koon filadhu. Maal taatee? Okay.
Kana garuu tokko filachuu baatte. Dhugaa sirraa hin taqayyaman. Dhugaa. Kana teessaa filachuu. Sabar malkaatii fi ayyaantu gammachuu. Maal taatee? Baay'ee hiriyoota koo waamaa jirta bara. Foon haadha koo. Nin beeka. Anuu saniif si waamne. Ani baay'ee waamuu hin danda'u. Foon haadha koo waamuu hin danda'u. Na qalta malee. Aha. Okay. Farshoo fi jimaa. Lamaan isaa iyyuu keessa jiru garuu farshoo wayya. Farshoo. Okay. Dubartii fi dhiira keessaa. Dubartiidha kaa dhiirri maallaa godha. Okay. Foon harreetii fi foon saree. Hindi. Qammaseen beeku. Akkamitti maalidhaa? Osoo filannoo keessa siif kaa'anii kan fudhatta keessaati. Fakkeenyaaf. Maamaa girgirri humtaan ulfaataa mootoon qammasiin akkamii. Okay. Yaadaan kamirra si hojii saree fi harree. Harree wayya masalee. Nyaachuuf miti. Harree wayya masalee. Arat saree wayya saree foon nyaatti xibsii waamee ka nyaatti. Hayi. Garuu sareen like yoona friendly kana faana akkasinatti fakkaata. Okay. Dubartii kiiloo 95 fi dubartii kiiloo 36 keessaa takka fuudhee sun jaan kan fuutu. 95. Firdaa wayyaa baata. Inni sun si jalaa cabuu danda'ame. Okay. Dubartii Dubaayii jirtu moo dubartii Awustiraaliyaa jirtu fuudhee yoo jaamte kan fuutu. Dubaay no anna iddoo ho'i jirutti simmeetiin turuu miti Awustiraaliyaa wayya. Awustiraaliyaa si fayyi. Awustiraaliyaa wayya. Maalumaaf. Okay. Yeroo hedduu uffata aadaa uffachuu si fayyamoo yeroo hedduu suufa uffachuu si fayyi. Uffata aadaa. Uffata aadaa. Okay. Osoo jirtuu lubbuun namni si faarsuu moo eefa duutee si faarsuu si hojii? Ara otoo lubbuun jiru eddan doyeen argu maallaa godha. Otuma lubbuun jiru na faarsa naa dandaqa warri na jaalatta. Okay. Galatoomi. Gaafileen itti aan tokkonetti. Gaafilee armaan gadiidhaa akka gaafatamtee wal duraa duubaan sadarkaan kannii fi sadarkaan kaayee jetti. Sirrii na dhaggeeffadhu. Miidiyaalee armaan gadii akka walirra uummanni jaalatuun sadarkaan kanniif jaa. Miidiyaalee armaan gadii akka namni walirra jaalatuun sadarkaan takka haga 5 keessaaf. Tokko OBN, 2 OBS, 3 OMN, 4 FIB TV. OMN, OBS, FIB, OBN. OBN. Galatoom. Walliftoota kanneen keessaa akka walirra dandeettii wallee jaalalaa baasaniin sadarkaan kanniif jaa. Na dhaggeeffadhu. Walliftoota kanneen keessaa akka walirra dandeettii wallee jaalalaa baasaniin sadarkaan kanniif takka Andu'aalam Goosaa, 2 Shukrii Jamaal, 3 Farhaan Baddeessaa, 4 Nugusuu Taamraat. Inni Jarman jiru inni ture maqaan isaa. Amma inni ammoo. La Andu'aalam Goosaa, Shukrii Jamaal, Farhaan Baddeessaa, Nugusuu Taamraat. Kan jaalalaati miti? Farhaan. Takka. Nugusuu. 2 Andu'aalam. 3 inni tokko. Shukrii. Shukriin immoo tokkoffaadha malee. Okay, Shukrii tokkoffaa goote. Si yaadannaa rafeen bulu ayyaada kee ni jedheen. Shukriidha. Inni tokkoffaadha kan inni jireenya. Okay. Jireenya koo naa sirbee bara. Ayyee. Galatoomi. Okay, kan itti aanu akkana jaa. Akka sabboonummaa qabaniin sadarkaa takka haga 3 kannii fi jaa. Takka Galaanaa Gaaromsaa, 2 Yoosaan Geetaa'uun, 3 Taaddalaa Gammachuu. Galaanaa. Takka. Yoosaan. 2 Taaddala. 3. Okay. Gaafiin itti aanu tokkonetti. Hawaasa biratti akka walirra jaalatamaniin sadarkaan kanniif jetti. Hawaasa biratti akka walirra jaalatamaniin. Tokko Caalaa Bultumee, 2 Dinqisaa Dabalaa, 3 Jaafar Yusuf, 4 Leencoo Gammachuu, 5 Kadir Martuu. Irran sii deebi'a.
hawaasa biratti akka walirra jaalatamanii sadarkaan kenniif. Caalaa Bultumee, Dinqisaa Dabalaa, Jaafar Yusuf, Leencoo Gammachuu, Kadiir Martuu. Caalaa Bultumee. Takka. Kadiir Martuu. 2. Leencoo Gammachuu. 3. Dinqisaa Dabalaa. 4. Tokkos. Okay. Akka walirra dandeettii qabaniin sadarkaan kenniif ja'a dubartoota akka walirra dandeettii qaban waliftoota dubartii. Takka artist Faaxee Anniyyaa, 2 artist Yaanid Dinquu, 3 artist Hawwii H Qananii. Yaanid Dinquu. Takka. Hawwii. 2. Tokkoffaa. Faaxee. 3. Okay. Wallee isaanii akka walirra jaalattuun ati akka raachuutti sadarkaan kenniifii ja'a akka walirra jaalattu wallee isaanii. Takka artist Keekiyyaa Badhaadhaa, 2 artist Leencoo Abdushakuur, 3 artist Jireenyaa Shifarraa, 4 artist Baakoo Shakisaa. Eenyu? Wallee isaanii akka walirra jaalattuun sadarkaan kenniif. Takka artist Keekiyyaa Badhaadhaa, 2 artist Leencoo Abdushakuur, 3 artist Jireenyaa Shifarraa, 4 artist Baakoo Shakisaa. Amme, welcome. Ani intinaan beeku. Sirba isaa tokko na yaadachista. Maybe maqaa isaa wallaale. Leencoo Abdushakuur. Maqaan isaa Leencoo Abdushakuur. Way fadhii too ni beektaa? Istii jedhii. Way aduu waldaan iddoo. Okay, Leencoo keessaan baasaa. Yoo hin beekne ayaa wallee sadan artist Keekiyyaa, artist Jireenyaa fi artist Baakoo. Jireenyaa. Akka. Keekiyyaa. 2. Isa tokko. 3. Okay. Gaafiin itti aantuu akkana jeetii deebisii jetti. Yoo gootee jiraatte eeyyeen godhe, yoo hin goone lakki hin goone jettee deebiste. Daawwattoonni keenya bikka mallattoo gaafii sanitti gaafii raachuuf qabdan bikka sadi gaafii kaayaa fi gaafii teessan isiniif hin baasaa yeroo xumure. Ammee fi bareedduun qofla diisaa girgirri diisaa usaati caqasaa. Okay. Dhugaa qofa nu himtaa jechuudha. Godhee yookiin lakki hin goone. Walliftuu jaalallee walliftuu qabattee ni beekta. Hin beeku. Hin beektu. Gaafii jaalalaa gaafatamtee diddee ni beekta. Akkas. Okay. Gaafii jaalalaa gaafattee noo jaamtee didamtee boochee ni beekta. Yani to be honest, in ulfaatu amma raachuu diduu. Moo lakkidha. Are lakkii ani baay'ee gaafadha ifa manaa yeroo baay'ee. Okay. Jaalalaan qabamtee akka malee boochee ni beekta. Beeka. Natti taphatteetti bitaa tokko. Imimmaan mucaan akka kolluu kun imimmaan. Imimmaan siksik jedhee maqaa haadha koo waama. Wayyituu koo akka mucaa beela'ee siksik jedhee boo'ee beeka. Siksik jedhee. Uy dubartoonni moo Yesuus. Dubartoonni. Okay. Oromoo ta'uu kan kee qofaaf akka dhuunfatti dhiibbaan sirra gahee ni beeka. Baay'ee. Siyaasaaf jecha. Oromoo waanan ta'eef otoo hin ta'in Oromummaa koo waanan ibsadheef practically Oromoo ta'ee waanan jiraadheef waanan dhabee baay'ee jira jechuudha. Jechuun bu'aa baay'ee dhabeera jechuudha. TikTok waraabdee viidiyoo gadhiiftee osoo raftuu halkan keessa laayikiin yooyine meegagee view meegagee jettee kaatee ilaaltee ni beekta. Eddan rafee argeen beeku garuu eddan post godhee nan ilaala. Eddan rafee garuu hirriba koorraa ka'ee argeen beeku. Oo raftee kaatee ilaaltee beektu. Hin beeku. Okay. Uffata haaraa TikTok dalaguuf jecha bitattee ni beektu. Hin beeku. Baay'ee viidiyoo koo namoonni baay'ee maalirratti na komatu hiriyoonni koo. Namoonni baay'ee amma viidiyoo amma fakkeenyaaf ani viidiyoo hojjechuuf yaadan qaba miti. Uffata even hiriyoonni koo baay'ee kan nololan waan akkanaa of eeggadhu naan jedhu. Akkas viidiyoof jecha uffata bituu miti.
even ijoolleen tokko amma qoyi video uffata kanaan kaleessa hojjedheera kanaaf galeen jijjiiram naamin jedhu waan akkanaa baay'ees nan especially ani kanan focus gochuu barbaadu hojii koo irratti contentii koo message akkamii qaba faniidha moo sarrattiin more to create concentrate godha komin gaaf tokko maal naan jedhu seeti inde ichin jaakeetti tanaqqisaataal inde naan jedhu itti deddeebise actually jaakeetti baay'een qaban oromoo faa galata okay garuu waan akkanaa ofii eeggatu jechuudha ichin jaakeetti otoo commentii deemtee dubbiste ichin jaakeetti tanaqqisaataal inde naan jedhu ከዚህ ውጪ የለም እንዴ አረ ichin jaakeetti dagaaggamshat naan jedhu yeroo baay'ee okay osoo barumsarra jirtu barsiistuun tante akkaan bareeddee irraa jaalalaan qabamtee ni beekta. Like garuu ugaa garuu yeroon barsiisaa turetti barattuun koo tokko barsiisaan ture siin jedheera mee Amboo Yuunivarsiitii keessatti assistant lecturer turenna yeroon barsiisaa turetti mucaan bareedduun tokko duuba teessee akkas naan jettante duuriyyee Finfinneeti ani eeggasimmoo freshiin ture barsiisummaa akkas naan jettu xinnoo akka kirkiruu wayii ta'eera. Maaltu si dhagahame waan jetteen? Bayyesuus garaa kootti akkas jedhee nanne achiin booda gara ishee ilaaluun sodaadha. Awo barsiisaan fulo seenaa akkanaa jalabee jira. Okay, gaafa ana xaqqasee miti. Isheetu na xaqqase. Ani immoo nan korra'e malee. Ishii si xaqqase? Isheetu na xaqqase bar. Ana xaqqasee seete. Maafannaare. Warra addaa barsiisaa xaqqaste? Isheetu xaqqase haadhokko. Ani xaqqase. So akka samboota dubbisuuf yaaltee barattuu dandeessan. Ara no grade kenneefi. No grade kenneefi foonaadha. Mucittiin duuriyyee. Barsiisaa badaa turte. Miti baay'ee intinidha. Ani nama akkasiin ture garuu responsibilitiin baay'ee yeroo wanti ta'e sitti kennamu you become responsible. Hin kostu baay'ee. Ani responsibility dhaan nan amana. Amma fakkeenyaaf ani yeroon baradhus nama baay'ee qoosuun ture. Garuu barsiisi jedhanii yeroo responsibility naaf kennan responsible makes you mature. Sitti dhaga'ama beektaa? Hin qoostu responsibility yeroo sirri jiru. Yaa. Garuu mucaan duuriyyee waan na xaqqasteef miti. Mucaan duuriyyeedha kan na xaqqastees na jaalattees miti. Akka barbaaddee kilaasii qaxxa'uuf. Ani immoo araada raachuun keessa naqeeqa. Tan naqan. Osoo ni fi amma barsiisummaatti deebii hin jaani ni deemtaa? Hin deebiin. Mindaan kee meeqa ture gaafa barsiisaa turte? Yeroon barsiisaa ture I think 8,000 ture. Waggaa 4 dura. Waggaa 4 dura 8,000 ture. Gaafa san maallaqni guddaa baalii guddaa qabame. Baay'ee fata jedhee nan jiraadha ture akkas battana. Nama yeroo amata 4 dura 8,000 nyaachuu ture. Amma mindaan keessanii waliin moosanii gati. Yeroon baankii eddan dhiisee ji'a 8 akkas yeroon baankii hojjedhutti damozni koo Rikuma kudafur tu. Baankii illee dhiiftee? Baay'ee gadhiisee. Maal hojjetta dura? Amma more of art irratti hojjechaa jira. TikTokii nan hojjedha. Stand up comedy nan hojjedha. Wow. Mindaa mootummaa akkana godhee dhufe. Okay, galatoomne. Ani famous ati jettee TikTok irratti namatti boontee ulfinni si dhaga'amee ni beeka. To be honest, ni beeku. Jechuun my role modeling ko baay'ee
like Lionel Messi like nama baay'ee kuwaasii ilaaluullee miti garuu seenaa Lionel Messi baay'ee seenaa isaa yeroo dubbisu baay'ee inspire na godhanna the way he is humble yeroo baay'ee na dhibanna I want to make sure ammallee miti waan guddaa irras hin jiru garuu for future garuu iddoo guddaa akkan ga'u nan beekanna waadaan ani of gale iddoo guddaa sana yeroo ga'u I have to stay humble. Amma hiriyoonni koo maybe na beeku baay'ee humble ta'uun yaala hamman dandeettina gara fuulduraalee iddoo naani yaade yeroo ga'u I want to stay humble jechuudha. Wow. Ulfaadhu bitaa akka geessu abdii sirraa qaba hawaasni kan kee garmaa kole way silaayin ammaan tanatti jaartii fuudhee jettee yaaddee ni beektu. Gaafa qorri sammaate nan kallee gaafii num yaadama jechuun loneliness nam especially hiriyoonni koo fuudhan jiruna gaafii moo qoy ammuma qoy mucaa wayitti bilbilee kottu wal fuuna manaamin jechuun yuu naasanya beekta hiriyoonni koo especially hiriyoonni koo mucaa godhatan the way they love their child family the way they are happy yeroon ilaalu utoon fuudhee jiraadhe jettee si dhagayama bas yeroo isaan laalte eeyyee no ulfaadhu mee gaafii hawaasa keessaa takkaan si baasaa okay jaartii ni qabdaa raachuudha gaafiin jalqabaa jaartii ni qabdaayidha deebistee na fakkaata kana deebiseen qoy dubartootaaf deebiseen dabala ammas dabaleen deebise ingiliidha taftafechuu dandeenya. Okay. Gaafiin akkana jetti abdeessanya jabaadhu gaafiin koo raachuu baay'een si dinqisiifadha. Garuu ati barataadha moo hojjetaadha? Gaafii kana deebistee jirtan fakkaata. Irra deebitee deebisuu barbaaddes deebisuu fi ni dandeessa. Hojjetaadha. Barumsa fixeera. Okay. Okay. Gaafiin akkana jetti ammaasis saayibboota ammoo hojii jirtan kan dhalaa keessaa nama jaalalaaf hawwitu ni qabdaahii jetti gaafiin. Maal keessaa? Saayibboota kan kee normaala kan dubartoota shamarran keessaa nama jaalalaaf ija raayyetti jaalalaaf hawwitu ni qabdaahii. Ni qabda. Okay. Kan qabdu. Gaafiin itti aantu maal jetti kiiloo meeqaa raachuu hedduu si dinqisiifadhaa dhaaf jiraadhu jedhiini. Raachuun kiiloo 63. Kiiloo ay wal qixaanaafati. Okay. Irran deebi'aa. Waannaan garuu kiiloo miti. Waannaan garuu kiiloo miti qilxifinnaan. Itti minurraa. Yaa. Irran deebi'aa. Namni amma seenu jirtan follow godhaatii baha raachuu follow godhuu akka hin daganne Instagram. Okay. Gaafiin maal jetti Instagram kana gubbarraa eenyu dinqisiifattaa jetti gaafiin. Ijoollee baay'ee jiru amma abdiillee yeroo dhiyootti wal barree yeroo dhiyootti argee Instagram irratti gobaziidha maskiin baas jiru naa'oliin jira qananiin jiru baay'ee ijoollee keenya akkas social media irratti active ta'an yeroo argu baay'een itti gammadaa baay'een ajaa'ibsiifadhas. Ulfaadhu okay. Maal jetti gaafiin maaltu si aarsa garuu si aaru si agaree hin beeku rabbilleen sin aarsinii jetti gaafiin. Amiin. Maaltu na aarsa beektaa? Namni yeroo nama like sitti dhiyaate edda si baree amma fakkeenyaaf amma special ijoollee keenya irraa wanta jibbaa turu tokkoon sittima. Nama namarratti inaafu baay'een jibba. Wow. Inaafu nama namarratti inaafu like akkan ibsuu danda'u beeku. Amma ijoollee keenya irratti wanta argaa jiru waan ta'eef wanti na aarsu tokko isa sitti dhiyaatu darbanii dhufanii sitti dhiyaatu they wanna chill with you. Achiin booda edda si baranii si faana chill edda godhanii ምናምን yeroo si baran like sirrii inaaffaan taane argita. Na inaaffaatu na aarsa. Namni yeroo narratti qoosu ምናምን
I don't feel bored. Positively fudhadhaa rakkoo qabu na garuu yeroo intention isaa inaaffaa ta'u intention isaa si gatuuf like sibal kufilan kayal yeah inni baay'ee naas ulfaad okay khara gaafii khanaatiin deebi'a gaafii mammaaksa kana amma dura nama tokkoon gaafadhee namni lammaffaan ati birraa inspire mucuma tiktokin gaafadhee gaafiin armaan gadii kun maal jetti mammaaksota armaan gadii bikka duwwaa bikka sirrii gee hatattamaan daftee deebisuu qabda raachuun oromoodhaami saniifuu mammaaksi maal akka ta'e ni beekta okay saniifuu mammaaksa kana siifin jaa bikka duwwaa qabaa daftee bikka duwwaa sannaa guutuu qabda sagantaa teenya ni xumurra san booda ni raftaaf shir siigalee mi'oonni nan jee okay gaafiin duraa akkana jetti daftee naa deebisuu qabdaan siin jee maal barbaadda jennaan bikka duwwaa jee qaroo dhabeessi oma okay najarjarsite kaasitu najarjarsite ya jarjarsu qabda daftee deebisuu qabda oma okay akkuma dur seetee jaartiin bikka duwwaa lafaa qaate qamisa okay namni dhagaa afaan kaayan bikka duwwaa afaan nama kaa biddeen biddeen okay yaa cubbu eessa deeyta jennaan bakka duwwaa jette gol ulfaata dhugaa rabbi mammaaksi kee kun ati jaarsaaf jalatti guddatte moo eessaa fidde mammaaksa akkasii dhageeyyuu beeku foonaadha no sirri jirta akkanuma naa deebisi yumaa waaw okay gaafii na jarjaraniif bikka duwwaa dura hin dhalatan hangafa okay abbaadha hangafa homaa rakkoon qabu ollaan bultee beekaa akka itti bule bikka duwwaa beeka abbaa beeka raachuu arkatee jira mootana okay akkanatti gaafiin aartu qotadhu jee namichi biddeen dhoowwatee bikka duwwaa maal aartu qotadhu jee namichi bikka duwwaa biddeen dhoowwatee ollaa Warakamata. Okay. Boolla gaafa beelaa bakka duwwaa banan. Boolla gaafa beelaa beela ni beektaami? Boolla gaafa beelaa bakka duwwaa banatan. Sandwichi. Gaafii dhaqeetti tuttuqaan ijoollee yoo raffisu nama guddaa bikka duwwaa godhu. Kana nan beeka maalitti? Tuttuqaan ijoollee yoo raffisu nama guddaa bikka duwwaa godhu. Dubbii yookaan immoo haasaa. Ni kaasa. Yaa tuttuqaan ijoollee akkana godhu dhoyte ni rafaami nama guddaa dhoyte ni kaa namni guddaan ni riba. Okay. Dhukkuba lukuutiif bakka duwwaa hin qalan. Saree. Hoolaa. Saggaa. Saggaadha. Yoo deemee rakkisisaadha. Abbaa rakkoon qabu. Addunyaan bikka duwwaa ganamaati. Raachuu tana faa dhabuun qabdu. Addunyaan bikka duwwaa ganamaati. Addunyaan bakka duwwaa daash ganamaati. Abdi. Abdi. Raachuu taati biyya mammaaksa kana hin dhageenye addunyaan fiixeensa ganamaati yeroo jaan. Yaa abdii fiixeensi abdii hope fiixeensi. Okay, kana garuu yoo wallaalte dhugaalee ta'u mammaaksa kana abbaa gabaabaa ijoolleen bikka duwwaa seeti. Hiriyaa seeti. Okay. Akka cabanitti bikka duwwaa tahan. Maal?
My Akka generation cabanitti raachuu. bikka duwwaa tahan. Si galee? Akka cabanitti bikka duwwaa tahan. Cabaa. Cabaa ta'an. Eh? Cabaa. Akka cabaa. Okkolan. Okkolan jechuun Okkolan. Waa. Gobas. hawwii koo gaafatame qabdi. Okay. Abbaan iyyatu malee bikka duwwaan hin dirmatu. Ollaan. Ollaan. Waaw. Okay. Abjuu sodaaf bikka duwwaa hin dhaban. Irriba. Irriba. Afaan dubbii bare bikka duwwaa alamfata. Beeka sakan. Intin. Miraaq. Maal jedhama? Gogora. Afaan dubbii bare. Bikka duwwaa alamfata. Gogora alamfata. Bulluqa. Bulluqa jechuun yaa tokkuma zoro. Waan okay, tadumaatti ofee okkotee rabbi hin beekne eelee bikka duwwaa kadhatti. Okkoteen eelee hin beekne. Okkotee rabbi hin beekne eelee bikka duwwaa kadhatti. Bishaan. Bishaan. Wow. Okay. Sagantaan teenya gara xumuraa deemee jira. Gaafilee takka yoo nifi jiraattee hawaasa keessaa baafneeti adda baanaa jechuun anaaf raachuun gaafiin maal jetti? Gaafii siyaasaa dhiisaanurraa. Kun siyaasa barbaadu. Yaa siyaasa entertainment kuni. Okay. Maal jetti gaafiin? Ijoollee Oromoo keessaa warroota sooshaal miidiyaa fayyadaman keessaa silaa fuudhisiin ja'anii eenyu fuutaa raachuu? Ani dubartii sooshaal miidiyaa irratti aktiif taateen fuudhu. Sababni? Gabaa baay'ee takka. Yoo xiqqoo aarsite si darbiti. Inni kunis giftii koo, inni kun sukkaaree, inni kun maaree. Walumaa laayif gallaa jechuudha. Na eenyutu wati hojjeta. Tole, hanga ammaa daqiiqa 50 amma 45 akkana raachuu wajjin sagantaa deemnee jirra. Raachuu karaa xumuraa deemnee jira. Irraan siidee ba'aa yeroo tante aarsaa gootee sa'a dheetu tan hojii taa'u keetiif hedduu galatoomne. Sagantaa xumuruun duratti gaafii yoo qabaatte yookiin yaada yoo qabaatte hawaasa feetiifis tahee nama feeteef dabarsiitii ni goolamna san booda carraan keetii manni feete ammaan tana. Hundumti keessan warri na jajjabeessitan, laayikii irra naa kennitan, koomentii naa gootan, sheer naa gootan, as ga'uun koo iddoo guddaa ta'een otoo hin ta'in kunis waan tokko kaanis gaaf tokko isa kana maaf nan gaafatinati. Kunis waan tokko kaanis gaaf tokko na kana ga'uun koos daafii keessanii warri laayik sheer gootan hundumti keessan warri immoo dhuftanii koomentii irratti ani nama na jaju nan jaaladha. Koomentii irratti yeroo laayif galu na jajjan. Arnaaqotii irratti arnaaqotii naa kennitan. Galatoomaa ulfaadhaa. Oromoon na jaallata. Badambitti na jaallata. Oromoo qofatu immoo na jaallata miti. Anis Oromoo baay'een jaalladha. Baay'een isin kabaja. Ulfaadhaa naa jiraadhaa. Raachuun keessan ganaa homaan hojjenne waan baay'ee hojjetteetu isin boonsite jechuudha. Ulfaadhu xumuruun turatti gaafii kana deebis jaalallee ni qabdaa yoo hin qabaanne naatus xabbasaa itti gaafii. Waaqayyo si gargaara. Sorry susu umaa si godhuu hin dandeenyu du'aa ishii godhna. Tole kabajamtootaaf daawwattoota keenya egaa sagantaan irraan tana kabajamoo koomediyaan barsiisaa hojjetaa mana baankii kan ture aartii keessatti nama dandeettii garaagaraatiin isin boorsaa isin bashannansiisaa jiru kan yeroo ammaa TikTok gubbatti girrii dhiisaadhaan tooppika ta'ee kan yeroo dhiyootti Dubaayii dhaqee Burji Khaliifaa jalatti bashannanee Hindii fi Faranjii wajjin raagudee dhufee obbo kabajamoo boraachuu wajjin sagantaan gaafiif deebiin goonee gabaabdumatti kana fakkaata akka itti bashannantanii fi barumsa irraa fudhattan abdii qabnaa hedduu isin jaalannaa galatoomaa raachuu nagayaatti jeen hawaasaan. Ulfaadhaa naa jiraadhaa baay'een isin jaalladha. Ciao. Ciao adoko nagate. Okay.